namni Facebook fayyadamu hundisaa waan beekuu qabu video kana keessatti isinitti agarsiisa. Namni yeroo ammaa kana Facebook hin fayyadamne namni mobile qabu hundumtisaa Facebook ni fayyadama waan ta'eef namni Facebook fayyadamu hundumtisaa waan tokko wanti inni beekuu qabu ni jira waan ta'eef waan kana video kana keessatti isin agarsiisa. Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota video kana ani Shimeemaan video kana keessatti wanti isinitti agarsiisu barbaade waan baay'ee isin fayyadudha. Obsaan hanga xumura video kanaatti daawwadhaa. Jalqaba irratti Facebook keenya keessa ni seenna. Egaa application Facebook yookiin dhaabbanni Facebook kun yeroo irraa gara yerootti jijjiirama adda addaa irratti argaa jirra. Waan hedduu fooyyessaa jiru. Settingiiwwan isaaniitis iddoo isaanii jijjiirachaa jiru jechuudha. Amma wanti isinitti agarsiisu barbaade profaayilii kiyya keessa seeneen isinitti agarsiisa. Facebook irratti linkiiwwan adda addaa ni arganna, share ni godhamu, video ta'uu danda'a, kan barreeffamoota garagaraa websaayitiiwwan garagaraa ta'uu danda'a, wantoota adda addaa kan ittiin download godhatan ta'uu danda'a. Yeroo kana jechuudha linkiiwwan kunneen yeroo gadi tuqnu dafanii nuun banan. Fakkeenyaaf inni kun amma gadi tuqeetiin jira. Kunoo haala kanaan tura. Ni tura jechuudha. Dafee nuun banu nu ifachiisa jechuudha kabajamtoota. Kanaafuu karaa salphaa yeroo tokko sirreeffannee sanbooda salphumatti dafee akkaataa itti nuun banu goonuun isinitti agarsiisa jechuudha. Wanti kun armaan dura settingii keessatti argama. Ammas ni jira garuu iddoo isaa jijjiiratee jira jechuudha kabajamtoota. Iddoon isaa jijjiiramee jira. Hundumaafuu namoonni yeroo waa dubbistan linkiin yoo isinitti dhufe hin dubbistan jechuudha. Maaliif nama ifachiisa, isa eeguun nama ifachiisa. Sanuu neetworkiin dadhabaa yoo ta'e nama ifachiisa, nama jibbisiisa waan ta'eef wanti linkii jedhamu Facebook irratti yeroo share godhamu baay'ee nama nuffisiisa jechuudha. Isa gadi tuquun sababni isaa Facebookiin social mediaadha. Linkiiwwan adda addaa immoo search engine dha jechuudha. Kanneen akka linkii YouTube ta'uu danda'a, websaayitiiwwan garagaraa irraa dhufan ta'uu danda'a. Kanaafuu osoo itti hajamtan waan san dubbisuu osoo barbaadan iyyuu ni dhiistu jechuudha sababa linkii ta'eef jechuudha. Kanaafuu kana booda salphumatti osoo hin dhiphatin rakkina kana akkaataa itti furtaniin isinitti agarsiisa. Egaa gara Facebook keenyaa ni seenna. Rakkoo kana furuudhaaf jalqabnee jira jechuudha. Iddoo kana ni tuqtu. Kunoo as tuqa. Itti aansuudhaan scroll godha. Akkana ol dabarsa. Akkana ol yeroo dabarsitan jala kanatti settingii argattu. Setting and privacy kan jedhu argattu. Isarra gadi tuqa. Isarra erga gadi tuqxanii booda asitti setting and privacy ni jira. Setting kan jedhu ni jira. Kanaafuu setting kan jettu ishee xiqqishu tan ishee qubee xixiqqaadhaan barreeffamte tan ishee tana gadi tuqa. Okay. Amma erga as keessa seennee booda jechuudha media kan jedhu arganna. Media kan jedhu kunoo as jira jechuudha. Duraan akkanatti hin jiru kabajamtoota. Duraan bifa biraatiin jira ture. Amma media kan jedhu kana gadi tuqa. Media kan jedhu erga gadi tuqxanii booda xiqqoo akkana ol dabarsa. Gara xumuraarra jira jechuudha. Wanti baay'ee nu barbaachisu jechuudha. Innis link open externally jedha jechuudha kabajamtoota. Link open externally kan jettu tana ishee tan tick godha. Jalqaba Facebookiin mallattoo tana cufaa godhee jira jechuudha. Kunoo akkanatti jira jechuudha. Kana isin yoo click gootan kana booda duubatti deebi'utu isinirraa eegama jechuudha. As dhuftu duubatti irraa deebitu amma dhumatee jira jechuudha. Settingiin keenya nuus irraa'ee jira jechuudha. Amma kallattiidhaan wanti nu barbaannu yookiin linkiin nuti gadi tuqnu sun kallattiidhaan utaalee Facebook keessaa bahee gara browseriitiin nu bana jechuudha. Karaa biraatiitti nu bana salphaa jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafuu amma duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Linkii reefu turu san amma akkamitti akka banu wajjin laalla jechuudha. Kunoo inni sun isa kana linkii reefu sun jechuudha. Isarra yoo gadi tuqne akka itti banu laala'ama. Facebook keessaa guutumaan guututti ni ba'a jechuudha. Amma banee jira jechuudha kabajamtoota. Iddoon inni itti bane Facebook keessatti miti jechuudha. Amma laaluu ni dandeenya. Chrome keessatti bane jechuudha. Kunoo Chrome keessatti bane jechuudha. Ani kan hin bane asirraa jechuudha. Facebook irraa hin bane inni Facebook keessaa bahee Chrome keessatti naa bane jechuudha. Amma balleessin isinitti agarsiisa. Amma Facebook itti nan deebi'a isinii mirkaneessuudhaaf jechuudha. Linkicha gadi tuqa. Linkichi amma kallattiidhaan Facebook keessaa ni ba'a jechuudha. Amma bahee jira jechuudha. Kun asitti akkuma argitan bahee jira jechuudha. Browserii biraa keessa seeneera. Amma duubatti deebiin isinitti agarsiisa. Kunoo Chromeen ofumaa isaatii amma banamee jira jechuudha. Kanaafuu saffisaan waan barbaadan haga barbaadan barreeffama barbaadan saffisaan isinii bana ni dubbistu jechuudha kabajamtoota. Waan baay'ee namatti toludha. Settingii tana sirreeffachuudhaan Facebook irratti linkiiwwan share godhaman kan YouTube isaa ta'u kan websaayitii biraatis haa ta'u itti fayyadama. Galatoomaa.